Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun isin dhageessisa. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo guyyoota 3 dabraniif beellamaan dhaddacha jibbaataatti deddeebifamaa ture Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammas caamsaa 23 bara 2022tti beellamame. Caamsaa 17 bara 2022 mana murtiitti dhiyaatee borumtaa isaatti kan beellamame ture qondaalli olaanaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa caamsaa 19 bara 2022 mana murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaatti dhiyaatee jira. Akka maddeen keenya nuuf ibsanitti guyyaa har'aa dhaddachatti dhiyaatanii deebisaa akka laataniif kan ajajaman abbaan alangaa federaalaa fi poolisiin federaalaa dhiyaachuudhaan dhimmicha irratti deebii laataniiru. Haaluma kanaan abbaan alangaa federaalaa yaada laateen kana dura Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ilaalchisee nuti dhimma irraa hin qabnu jechuun xalayaa barreessee poolisii federaalaa beeksisuu ibseera. Poolisiin federaalaa yaada laateen Poolisiin Oromiyaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amaanaadhaan bira keewwatuu eeree akka irraa fuudhaniif xalayaa barreessus deebisaa waakkatamuu fi qaamaan fuudhee geessus poolisiin Oromiyaa akka isa dide dhaddacha har'a oole kanaaf ibseera. Maayii irrattis manni murtii jibbaataa federaalaa dhaddacha sadaffaa caffee araaraatti argamu poolisiin Oromiyaa qaamaan dhiyaatee dhimma qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaatiif deebisaa akka laatu ajajuudhaan caamsaa 23 bara 2022tti beellama qabee jira. Hogganootaa fi qondaalota dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo seeraan maleetti hidhaman hatattamaan akka hiikaman Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafate. Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 19 bara 2022 yookaan akka lakkoofsa Habashaatti caamsaa 11 bara 2014 baaseen hidhaan yeroo dheeraa himannaa duraa namootni sirna haqaa irratti amantaa akka dhaban taasisa jechuun akeekkachiise. Dabaluudhaanis hidhamtoonni himatni irratti dhiyaatuun dura mana hidhaatti darbatamanii dararamaa jiran yoo himanni irratti hin dhiyaanne daddaffiin akka hiikaman gaafate. Dabalata oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa haala hidhaa miseensota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan hordoffii yeroo dheeraa qajeelchota poolisii adda addaatti taasisaa turetti dabalee iyyannaalee dhaabichaa fi maatiin hidhamtootaa itti dhiyeessaa turan ka'umsa godhachuudhaan akka lakkoofsa Habashaatti bitootessa 1 bara 2014 hanga bitootessa 10 bara 2014tti qajeelchota poolisii magaalaa Buraayyuu, magaalaa Galaanii fi Sabbataatti qaamaan argamee hordoffii taasisuun hidhamtoota, gaafatamtoota qajeelcha poolisii, bakka bu'oota Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa haasofsiisuudhaan qorannoo gaggeessuu hubachiise. Dabalataanis hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan yeroo garaagaraatti murtiilee mana murtiitiin kennamanii fi ajajoota Abbaa Alangaatiin laataman akkasumas ragaalee wal'aansaas ilaaleera jedhe koomishinichi. Qajeelcha poolisii Buraayyuutti kan argaman hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Jaal Dr. Gadaa Gabbisaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Gadaa Gabbisaa qaamaan haasofsiisuus ibse koomishinichi. Kana malees Jaal Koloneel Gammachuu Ayyaanaa wiirtuu qorannoo yakkaa poolisa federaalaatti, Jaal Abdii Raggaasaa magaalaa Galaanitti kan argamu kaampii poolisii humna addaa Oromiyaatti akkasumas miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Amaan Filee mana hidhaa Shaashamanneetti akka argaman maatii fi abukaatota isaaniirraa adda baafachuus hubachiise. Kanuma waliin jaalbattee urgeessaa dhukkuba hidhaa irratti isaanirra gaherraa kan ka'e wabii poolisiitiin mana wal'aansaa tokkotti tajaajila wal'aansaarra turuu isaanii adda baafatuu ibse Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Qorannoo taasiseenis manni murtii akka wabiin gadi lakkifaman kan eeyyameef galmeen himata isaanii cufamee kanneen bilisaan gadi dhiifamanii fi warreen himanni homaatuu irratti hin dhiyaatin akkasumas abbaan alangaa kan himata irratti hin banne ta'uun mirkanaa'urraa galmeen qorannoo isaanii kan cufame hidhamtoonni Oromoo hedduun akka jiran mirkaneeffatu ibse. Hidhamtoonni kunneenis yeroo ji'ootaa kaasee hanga waggaa 2 ta'uuf seeraan ala iddoowwan adda addaatti naanneeffamuun hidhamuu, hidhaa keessattis reebichaa fi miidhaan qaamaa adda addaa irra gahurraa kanneen fayyadhamumaaf saaxilaman jiraachuu mirkaneesse Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa. Koomishinarri Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa obbo Daani'el Baqqalaa dhimmicha irratti akka jedhanitti
Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo karaa seeraan alaa yeroo dheeraaf kan hidhaman waan ta'eef hatattamaan akka hiikamanii fi miidhaa irra ga'eefis beenyaan laatamuu fi akka qabu ibsan. Dabaluudhaanis murtiin abbaa alangaa fi manneen murtiitiin laataman irra deddeebiin irra dabramuudhaan yookaan cabsamuudhaan hidhamtoonni kunneen yeroo dheeraadhaaf hidhaa keessa akka tursiifaman gochuun aangoo seeraan ala dhimma itti bahu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa daddaffiin dhimmicha qulqulleessee tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan obbo Daani'el. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa kanaan maayirratti yaada furmaataa jedhes qabxiilee 4 jalatti tarrisuun kaa'e. Haaluma kanaan koomishiniin poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa adeemsa seeraa alaatiin hidhaa keessatti kan argaman kanneen gabaasa kana keessatti eeraman hogganoota qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hunda daddaffiin akka hidhaa hiiku akkasumas haaluma wal fakkaatuun hidhamtoota hidhaa himata duraa yeroo dheeraatiin manneen hidhaa keessatti argaman hunda himanni amanamaan yoo irratti hin dhiyaanne daddaffiin akka hidhaarraa hiiku. Poolisnii fi qaamni nageenyaa hundi ajajootaa fi murtiilee abbootii alangaa fi manneen murtii akka kabajanii fi kabachiisan. Miseensotaa fi gaafatamtoota tikaa mootummaa Oromiyaa hidhamtoota irratti reebicha raawwatan irratti qorannoon taasifamee tarkaanfiin malu akka fudhatamuu fi gaafatama seeraaf akka dhiyaatan. Akkasumas qabaa seeraan alaa hidhamtootaaf taasifameen miidhaa qaamaa irra ga'eef beenyaan akka kafalamuuf jechuun gaafateera koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 19 bara 2022 baase kanaan. Godina Harargee Bahaa Ona Dirree Xiyyaaraatti qeerroon Oromoo sirna cunqursaa bilchiginnaa irratti mormii dhageessise. Akka maddeen gabaasanitti caamsaa 19 bara 2022 Baha Oromiyaa Ona Dirree Xiyyaaraatti qeerroon Oromoo murna faashistii uummata Oromoo lafarraa duguuguuf duula gaggeessaa jiru balaaleffatuun sagalee dhageessisan. Amantiidhaaf kutaadhaan addaan nunqoqqoodan hayyoonnii fi hidhamtoonni siyaasaa kan paartii tokko gadhiifamee anis hafuu qaban ija takkaan laalamuu qaban isaan hundi oromummaaf oromoon qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'uun haa dhaabbatu. Woboo sababeeffachuudhaan namoota nagaa dirooniidhaan haleeluu fi ajjeesuu hidhuu fi dararuun dhaabbachuu qaba. Tokkummaa Oromoo dantaan goof. Jecha amantii fi lagaan qoqqooduu. Gaafiin uummata Oromoo osoo irraa hin sharafamin haa deebi'u. Gaafiin uummata Oromoo osoo irraa hin sharafamin haa deebi'u. Gaafiin uummata Oromoo osoo irraa hin sharafamin haa deebi'u. Namoota dhuunfaa garee dhaabbileen miidiyaa fi dabballeen siyaasaa Oromoo fi Oromummaa abaaraa oolan seeraan haa gaafataman. Waraanni Finxaaleeyyii faannoon naannolee biraa fi biyya ollaa Eertiraa Oromiyaa keessa haa bahan. Qabeenya Oromoo barateessuu lafa Oromoo gurguruu fi albuuda Oromoo alagaa dhaabbachuun haa dhaabbatu. Sirni aangoorra jiru. Qoy haa dabartu. Mootummaan Piippi hiree murteeffannaa saba Oromoo haa kabaju. Hiree murteeffannaa sirna Oromoo haa kabaju. Yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii. Oromiyaa keessatti raawwataa jiru ni mormina. Yakki kun qaama walabaan akka qoratamu ni gaafanna. Piippiin ta'ee jettee Qeerroon bilisummaa Oromoo tibbana ibsa baaseen waamicha dhiyeessuun isaa ni yaadatama.
Hawaasni Oromoo biyya UK magaalota adda addaa keessa jiraatu gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuun hiriira gaggeesse. Lammiileen Oromoo magaalaa Londanitti hiriira gaggeessan kunneen mootummaan UK ajjeechaa suukaneessaa fi hidhaa jumlaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabsisu gaafatan. Hogganootaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi akka hiikaman mootummaan UK fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tarkaanfii atattamaa akka fudhatanis gaafataniiru. Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! UK government! UK government! We are taxpayers! We are taxpayers! We are taxpayers! We are taxpayers! Of UK! Of UK! Don't give our money to the killer in Ethiopia! UK government! UK government! We are taxpayers in UK! We are taxpayers in UK! We are taxpayers in UK. Don't give our money. Don't give our money to the killer in Ethiopia. Ethiopian government is the killer. No democracy in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. UK government, stand by justice. UK government, stand by freedom. Stand by freedom. Oromia need freedom. Oromia need freedom. We need justice. We need justice. We need freedom. We need freedom. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Harki kesa. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Yes, Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Oromia shall be free. Amara Fando. Amara Fando. Amara Fando. Amara Fando. House of Oromia. House of Oromia. House of Oromia. House of Oromia. Etra army. Etra army. Etra army. Etra army. Go home. Go home. Go home. Go home. Etra army. Etra army. House of Oromia. House of Oromia. House of Oromia. House of Oromia. Go home. Go home. Go home. Go home. Lammiileen hiriira kana irratti hirmaatan ajjeechaa suukaneessaa fi hidhaan jumlaa uummata Oromoo irratti addatti qeerroo Oromoo irratti raawwatamaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo kan dhaabu akka hin taanes dhaadannoo isaaniitiin ibsaniiru. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduun keenya kanumaan raawwate nu hordofuu keessaniif galatooma.